الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برنوتك إن قاعدة نورانية يوكان قبي أفان الرباب رتاجر الرتي وان دبسا والقوة تمرجر. أما درسي لما فا لما بري فما تديمنا garuu san dura namni darsii kana xumuruudhaaf waan akka fatanaa wahii fattanamuu qaba jecha. Akka qorumsaa waan akka qorumsaa wahii qoramuu qaba. Akkamitti qorama namni kun? Fakkeenyaaf ati yoo nama barsiistu akkamitti qortaa? Ufiillee yoo barataa jiraatte akkamitti of qortaa? Qubee kana dura akkana jenna jennee adda addatti shaakalaa turre. Amma raankilii akkanumatti qubee wal keessa jecha kanaan faa boode haa wal keessa gizee gaafatamtu qubee san sirritti deebisuu danda'uu qabdu. Fakkeenyaaf yoo kana si gaafatan daftee haa jechuu qabda. Yoo haa jette dogongorte jecha. Haa yoo jette dogongorte daftee haa jechuu qabda. Fakkeenyaaf kana yoo si gaafatan غيني كان يو جين جتة هن أرجعني جتا حرفي كان هندا والكيس سجافتني دفا جزيتوكو كانت تتوقع سجافتني يو أتي تولشته جتة نبيك تاجتشا فكينيا في سكان أنزال يو جتة هم بيك تجتشا ذال جتة بيكو قبض tole barataan baratu eega kana bifa saniin qoramee danda'ee jedhe yoo danda'e wali qabee qo'atee amma wali qabee qo'atee eega irraa bahee akkana qorama yoo danda'e ka itti aanu tara yoo danda'in ammoo irra deebi'ee akka qo'atu taasifta jechaati namni barsiiftu yoo ofii keetillee ka barataa jiraattu taate haga isa kana bifa saniin sirreessitutti ka itti aanutti hin tarin irra deddeebi'ee wanni an dhaamadhu viidiyoo isa duraa yoo laalte malee kana hin laalin waan jalqaba yoo qo'atte malee kalamaffaatti hin tarin. Baarakallahu fiik yoo san si fayyada waan ta'eef. Tole amma darsii kana qorumsatu jedduu kana jira jennee xumurree jirra. Darsii lammaffaatti dabarra. Darsii lammaffaa kana akka wahiitti baranna. Akkamitti baranna? Darsii tokkoffaa kanarra baranna. Dhimma barreeffamaati darsiin lammaffaan. Qubee asumatti barattee fixxe jecha darsii tokkoffaa kana sirnaan baratte taanaan qubee fixxe. Garuu darsiin lammaffaan dhimma barreeffamaati. Dhimma barreeffamaa irratti harfii kana qubeen kun qubeen afaan Arabaa kun walii hidhamaa barraa agartanii jirtan. Akka qubee afaan Oromoo afaan Ingilizii kanaa miti. Yookaan akka qubee afaan Oromootii miti. Walii hidhamee walitti jecha ta'a jecha. Akkama kunoo fakkeenyaaf amma argitan qubee hedduu alifii, laamii, daalii, raa, siin ka adda jirullee osomaa jiru walii hidhama jecha. Kanaaf walitti gaafa hidhame akkamta haa yaada jedhu. Akkamitti barraaha? Yoo adda jiru akkamitti barraaha? Yoo jedduu jiru akkamitti barraaha? Yoo aakhirarra jiru akkamitti barraahaadha? Darsiin lammaffaan isa kana. Kanaaf qubee kana qubee wahitti ni dhabne jenna fakkeenyaaf qubee wahitti gara lachuunu gara naanillee wahitti ni dhabne hamzaa kana. Gara lachuunu qubeen hamzaa wahitti ni dhamu jecha. Tole qubeen muraasni ammoo gara fuulduraatiin fuuldura jechuun fakkeenyaaf alifa yoo fudhanne garanaan waa itti ni dhaman. Qubee muraasa qubee amma lakkaa'uu deemu kana garanaan waa itti ni dhaman. Tokko alif garanaan waa itti ni dhaman. Garanaan waa itti hidhamuu hin danda'u jecha alifa kana. Garanaan ammoo itti hidhamuu danda'a jecha. Ka garanaa waan garanaa dubbataa hin jiru garanaan itti hidhamuus danda'a dhiisuus danda'a. Ka garanaan ammoo alifiin gara fuulduraa kanaan waan hidhaman. Taakka daalillee gara fuulduraatiin waan hidhaman. Lama daaliin sadii raa afur gara kanaan waan hidhaman. Zaa shan waaw
jaha. Jahan kana gara fuulduraa kanaan waa ittiin hidhaman. Sanbira taree haa akkana jirtu tanallee garanaan waa ittiin hidhaman. Haa akkana jirtu. Haa zeeroo fakkaattu tana garanaan waa ittiin hidhaman. Haa waa itti hidhamuu yoo barbaade barruu akkanaa taati jecha ganaa isinin mul'isa. Zeeroon fakkaattu jecha. Akkasuma taan akkana fakkaatullee hin jirti. Taan tuqaa lama akkanuma taatee tuqaa lama yoo asii qabaatte taan akkanaatun garanaan waan hidhamanii jecha. Haa tanaa fi taan akkana jirtullee garanaan waa ittiin hidhaman. Tana waliin torba taateemi hamzaa reefu gara lachuun waa ittiin hidhaman jenne waliin qubee 8 kana gara fuulduraa kanaan gara silaa barreeffamni itti deemu barreeffamni bitaa gara mirgaa gara bitaa deemaami. Gara barreeffamni itti deemu kanatti waa ittiin hidhaman harfii 8 kana. Hamzaa ammoo gara lachuunuu waa ittiin hidhaman. Haa ammoo boca kana yoo qabaate waa ittiin hidhaman gara fuulduraatiin. Boca isaa jijjiiratee garuu itti hidhamuu danda'a. Haan boca biraa qaba waan ta'eef. Haan kun boca 2-3 qaba waan ta'eef isinin mul'isa. Kanaaf wanni isin amma jalqaba irratti ani isin hime qubee gara fuulduraatiin waa ittiin hidhamne jecha. Fakkeenyaaf kuni alifi osoo waa garanaan hidhamee alif ta'uu hin danda'u jecha gonkuun. Garanaan waa itti hidhame taanaan alifiin ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf kuni daali osoo garanaan waa itti hidhamanii daaliin ta'uu hin danda'u. Qubee biraa ta'a malee. Kunillee kunniin harfiin amma lakkoofne kun muluun fakkeenyaaf kana osoo garanaan waa itti hidhamanii haa ta'uu hin danda'u jecha. Taan tuqaa lama gubbarraa qabdullee yoo ta'a akkanaa taate garanaan waa itti hidhaman taanaan taa ta'uu hin dandeettu jecha. Kanaaf harfii kanniin waa garanaan ittiin hidhamanii jenna. Ka biraa ammoo wanni biraa harfii barreeffamaan wal fakkaatan. Fakkeenyaaf baa, taa, thaa, sadii nuun, 4, yaa, 5. Qubeen 5 kana qubeen 5 kun wal fakkaatan barreeffamaan. Wanni isaan adda baasu tuqaa fi iddoo tuqaati. Fakkeenyaaf tuqaa takka yoo qabaate baa ta'a yoo jalaa qabaate yoo gubbaa qabaate immoo nuuniin ta'a. Tuqaa takka qabaannaan yoo gubbaa taate nuuni yoo jala taate baa. Tuqaa 2 qabaannaan yoo gubbaa qabaate taadha yoo jala qabaate yaadha. Thaan isiinuu tuqaa 3 qabdi. Wanni jalaa wal fakkaata jecha tuqaa 3 ta'uudhaan. Shiinii fi thaan garaagarummaan isaanii shiin ilkaan qaba, thaan ilkaan hin qabu jecha. Kanuma qabatta. Tole ammallee wanni itti aanu kan isinitti himu qubee miila qabu kanneen jiimiin takka haa, haa, 3, siin, shiin, saad lakkaadhaa isin daad, ayn, ghayn. Harfiin kunniin yoo waa garanaan gara fuulduraa kanaa waa itti hidhaman gara fuulduraa kanaan yoo waa itti hidhaman jechuun yoo yookaa jalqabarra jiraatee qubeen biraa itti aane yookaa ammoo jeddurra yoo jiraate jecha. Gara barreeffamni itti deemu kanaan fakkeenyaaf jiimii yoo fudhanne garanaan yoo waa itti hidhaman miilli isaanii irraa cita. Miilli irraa cita ka fayyadu tuqaa fi mataa isaanii qofa jecha. Qubeen kunniin yoo garanaa waa itti hidhaman qubeen amma lakkoofne kun ka miila qabu kunniin yoo garanaa waa itti hidhaman miilli isaanii irraa cita mataa qofa fayyada jecha. Tole qubee amma lakkoofne kana guutumatti miilli isaanii irraa cita. Eeshee faa, qaafii fi laam miimiin kareefuutti naa dabalaa. Miim kareefuu sanin naa dabalaa. Harfii kanniin sadan ammoo gizee garii guutumatu irraa cita. Gizee garii ammoo xiqqomatu irraa cita jecha. Kanuma faa kama ol garagalu kana faa irraa kutan laamiin fakkeenyaaf. Qaafiin illee akkasuma faallee yoo barbaadan ammoo asuma biratti irraa kutan laamillee fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf amma taan akkana jirtu tuni waa garanaan hin hidhaman taayoon taati tuqaa 2 qabdiise. Garanaan waan hidhaman jenneemi laal
qaafiin garuu waa hidhamaniif qaafiin taati jecha osoo taan ta'in gaafasan. Alif osoo waa garanaan hidhamanii laamii mata'a jecha alif ta'uu hin danda'u. Waan amma isin hime kana gara sachi baafnee darsii lammaffaa irratti ilaalla. Asumatti illee qubee barreeffamaa wal fakkaatan ka tuqaadhaan garaagarummaa qaban ufii keessanii adda baafadha. Fakkeenyaaf daaliif daaliin, raafi zaa addaan baafadha, siiniif shiin, saadiif daadhi qubee wal fakkaatan kan haan gubbaa qaba, jiim jalaa qaba, haan homaan qaba. Waan barreeffama akkanaa kanneen sirriitti adda baafadha. Asumatti eega kanneen adda baafattani. Fakkeenyaaf qubeen shanan wal fakkaatan jenne. Baa takka, taa lama, saa sadii, nuuniin afuri, yaa shan. Qubeen shanan kun wal fakkaatan. Garaagarummaan isaa tuqaa fi iddoo tuqaati jenna. Fakkeenyaaf takka yoo jalaa qabaate baadha, takka yoo gubbaa qabaate nuuni, lama yoo gubbaa qabaate taadha, lama yoo jalaa qabaate yaadha, sadi yoo gubbaa qabaate taadha jecha. Haaluma kanaan adda baaftan. Fakkeenyaaf laal asitti illee takkatti jalaa qaba baa, lama jalaa qaba yaa, takka gubbaa qaba nuun, lama gubbaa qaba ta'a. Akkasitti homaa wanni adda ta'e hin jiru jecha. As biratti ammoo as biratti akka ani xiinxalletti inni akkanaa kun ka amma garanaan laamiin garana oolchan kun akkuma kanaatti fudhattan. Akkuma kanaatti ka gara mirgaa jiru kun laami. Asiinillee ka gara mirgaa jiru laami. Asiinillee kuni laami. Asiinillee kuni laami. Kuni laami. Ka garanaan jiru kun ammoo alifi. Kunillee alifi. Kunillee alifi. Kunillee alifi. Kunillee alifi. Akkasitti adda baaftan as biratti. Kanaaf qubeen kaafiin kun gunoo kaaf kuni kaafi. Yoo macarrasha irra jiraate yookaan ammoo adda isaa jiraate akkana barraa. Barreeffamni asiinitti hidhamee yoo macarrasha irra jiraate yookaan ammoo adda isaa jiraate akkana barraa. Yoo ammoo jeddurra yookaan jalqabarra jiraate waa garanaan itti hidhaman kajeessaatti qomatanatu kaafiin ta'ee of danda'ee baha jecha. Kunoo alif fakkeenyaaf garanaan itti hidhamu garanaan hidhamuu danda'a jenne alif kunnam. Fakkeenyaaf laal kuni zaaliin fakkaataami kun ofii. Zaaliin ta'uu hin danda'u. Maaliif zaal garanaa waan hidhama waan jenneef nuuni mataa jecha. Baarakallahu fiikum. Homaa wanni isin rakkisu hin jiru. Darsii kana keessatti wanni isin laal tuqaa takka nuuni, tuqaan takka jalaa baa hunda isaa wanni addaa hin jiru jecha. Yaan boca kanaanillee yaa jedhamti, ka tuqaa qabdu suniin tuqaa qabdullee yaa jedhamti jecha. Kunoo yaa boca lamaan isinii fidanii jiran. Tole ka biraa ila kunoo taareefu isinii himu tana tahaa fakkaattu. Garanaan waa ittiin hidhaman isiniin jedhe. Yoo waa itti hidhamuu barbaadan ammoo haan tuniiftuun haan takkama. Haa tanatti jijjiiramti. Haan boca biraallee hin qabdi. Boodarratti isinitti himaa. Haan tun boca kanneen lamaan hin qabdi. Boca sadaffaallee hin qabdi. Boca sadaffaa sana isinii hima. Gaafa waa itti hidhamuu barbaade akkanatti jijjiiramti jecha haan sun. Tole kun haaluma kanaan kunoo waan kana faa kunoo sirriitti ilaala. Ka gubbarra jiru qubee biraati. Ka jala jiru qubee biraati laal. Tuni yaa, tuni jiim laal. Tuni laal baa tuqaan isii jala jirti haa. Akkasitti qubee kanneen adda baafattan. Ila kunniin kuni raa boca jijjiiranii fidan. Boca kanneen laaltanii adda baaftan. Zaa fi zaa tokkuma jecha jirra. As biratti wanni beekuu qabdan. Inni kun hamzaadha. Kunillee hamzaadha. Kunillee hamzaa. Hamzaan yoo adda jiraatillee hamzaa, yoo alifarra taa'ellee hamzaa. Alifni hin jirtu jecha gaafasa. Alifni baattuma malee hamzama jecha. Waawillee hamzama ta'a jecha. Walumatti hamzaa ta'an. Yaallee tunillee. Asumatti ammoo wanni sirriitti qabatuu qabdan. Alifni xiqqoon akka hamzaa kanatti yoo gubbaa jiraatte yaan tunillee alifuma taati. Waawirrallee yoo alifni xiqqoon jiraatte alifa xiqqoo gaafa bira dhufne isin mul'isa alifuma taati jecha akka amma waaw hamzaa taati. Haaluma kanaan harfii adda baafatan. Ila amma kuni kamataan cufaa kuni aynii kana jecha.
yoo tuqaa qabaate ammoo ghayniin ta'a jecha. Wanni biraa wanni addaa hin jiru. Harfiin isin hin beekne takkallee hin jiru. Kuni amma asitti haadhaa bocni akkana baay'inaan qur'aana amma jiru keessa hin jiru. Haadha ammaaf haatan akkana godhanii fidanii barreeffama jechaadha. Kanaaf amma harfii miilli irraa cite jenne laa siinii shiinii kanneen laal miilli irraa cite siin hagatti matana laal shiinillee fakkeenyaaf haadha kun laal haa jiim jedduu yoo jiraatellee haaluma kanaan harfiin haarofni hin jiru jecha. Miimiinillee laal miilli irraa cite miimiin taate jecha. Jedduurrallee dhumarratti yoo jiraatte kuni harfiin hundi isaa harfii isin beektan jecha. Kanaaf qur'aana keessa harfiin biraan jiru. Namni darsii kana fixee harfii qur'aanaa takkatti wallaaluu hin qabaatu. Kanaaf kareef isiniin jedhe haa boca biraa qaba. Haan kun boca lamaan kana qabaa, boca sadaffaallee hin qaba isiniin jedhee ture. Boci sadaffaa isaa ila wanni tun haadha jecha. Wanni gajjettee jirtu tun vaa fakkaattu tun gajjette tun haadha. Haan akkanaallee hin jira. Haatanuma haa barruma tana taate tunillee haadha jecha. Haaluma kanaan darsii lammaffaa sirritti adda baafattan. Qubema kama darsii tokkoffaati kun haaluma salphaadhaan dhumatee jira kun. Qube darsii tokkoffaa ammoo sirritti beekuun murteessaa. Darsii tokkoffaa nama beeketu kana beeka jecha. Harfiin haarawaa ta'e hin jiru. Kana ofii keessanii qo'attan wanni irra deemanii tokkoon isinii himanii jiru. Kuni baadha kuni miimi laa wanni as keessa jiru qubema tokkocha boca isaa jijjiiranii isin agarsiisu. Miim laal as kanatti kunillee miimi kunillee miim laal waliin fakkaatu marti isaa. Marti waliin fakkaatu garaagarummaa qabaata. Jijjiiranii si mul'isan. Yoo akkana ta'e illee amma fakkeenyaaf asitti kun iyyuu raadha kunillee raadha jedhanii si himan. Kun hamzaadha siin jedhanii hamzaan akkanaallee hin jira jedhanii hamzaa kanneen si himan. Aynii kana asis si himanii ayniin akkanaa mataa wannaallee hin jira jedhan. Garuu beeki kaa jalqabarra jiraachuu hin danda'u ayniin akkana yookaa dhuma yookaa jeddu ayni ghaynillee jecha. Yookaa dhumarra yookaa jeddutti yoo jiraate akkana mataan isaa akkana ta'ee jira jecha. Wanni haarofni as keessa jiraatu yoo bocni haarofni jiraate kanniin irra caalaa ammallee hamzaa kanniin sirritti akka hin dogongorre. Osuma asitti hamzaa jettee qaraatu kana achi qur'aana keessa wayita dhufte ganaa waawillee adda qara'uuf deemta. Walirra jiraatuu qaba ammoo beeki. Asumatti alifirra yoo jiraate hamzaadha. As bira laala amma. As biratti amma kuni laamiimi. Asirra yoo jiraate amma as gubbaa yoo jiraate alifni hamzaa taati jecha. Osoo ammoo jedduu kana keessa jiraate ammoo alifnillee adda, hamzaalleen adda, laamillee adda jecha. Kanaaf yeroo itti aanu qorumsa waan ta'uu danda'uuf bifa saniin akkasitti hubattanii qophooftan jecha. Wanni irra deddeebi'ee isinitti dhaamu isa jalqabaa yoo osoo laalin, isa kaan osoo hin baratin kanatti hin tarin sa'aatii kee hin fixin. Isa tartiiba isaatiin baradhu. Baarakallahu fiikum. Rabbi isin haa gargaaru. Jabaadhaa. Itti fufna haaluma kanaan itti fufna. Waanuma xixiqqoo walirra bu'ee waan guddaa ta'a. Hin tuffatina sirritti hordofaa. Namni ammoo muuxannoo fudhatuuf barbaaddullee haaluma kanaan sirritti hordofaa. Darsii lammaffaa bifa kanaan xumurree jirra.